سينا السلام عليكم. أكم جرد صفت شناكي نسرة شيرينا غودا وربي يجرني فوندا شيرينا غودا مچاكنا بيكتو نرجما زريت Obboleetii مبارك سير جرما نبيكتو مبارك سير نرجما زريت متوقع قدامي توكودي برتانا وربي يجرني شيرينا غودا شمس الدين تاي سجرت كتبي obboleetii أمو مكان عشستاني بربادة إما بيكنت مبارك سيد مولتا يتهلي يفوتوزو مولتا أرمو بيجرانيت ناقي سيساكنا شمس الدين تها اندم تكيساني بكا جرو تاما مجاكنا منادر مدى obboleetii مبارك سيد جرما شمس الدين تها ناقي شاعج مور بيجرتان اندم تكيسانو أمو ما نادر مدى في إما بيكنت مجابرتا فبناني من هيدا قشاني جرو أجت نمي سانا غونجرو أرميكي يريباني أجت ورا إما بيا كان بولي جرا نانو كميدا كانيدا مات لامبرت لامبرت mana hidha lambarat jedhama naannoo maganaanya jira warri biyya jirtanaa dirmadhaaf please amma dandeessa mucaatinnoodha barataadha imma beekneet waa tokkoon beeku fudhanii deemanii jiru Please amu mana dirmadha barisa amma ukkubi seenee jira mana hidhaa keessa ukkuba qofaadha mucaatinno lafa waa tokkoon balleessine waan goone mucaa barataadha ganama jalqabanii maatiin kiyyaatti jiru namni isaan dhaga'uun jiru kana bakka sana kan jiru Oromoodha waa tokko dirmachuuf hin dandeenye maallaqa fidaa jedhu kana godhaa jedhu waa bakka umna keenya ol ta'ee jira mucaa waa tokkoon balleessine waa tokko waan balleessu tokko jiru please warroon biyya jirtani Oromoo qulqullu warri taatan Oromoo warri jiraatan Oromoo warri malaka jisnitti beeku garuu naadir maddaa fi obboleessa kiyyaaf please amma dandeessanitti bakka please share naa godha شرينا غودا ورا بيا جراني ورا نانو بولي جرانيت ورا مغنانيا ورا جراني ورا إما كان رتين دندن ورجتن إما ساور دفاتي مجا كان كبو نو غودا بليز أما دندن هرمي كينيا تجرتي
Obboleonni keenya achi jiru namni isaan dhaga'uun jiru. Mucaa waa tokko hin beekne mucaa barataa yeroo baay'ee na waliin suuraa irratti arguu dandeessu Mubaarik jedhama. Sheerinaa godhaa rabbiif jedhaati bakka haati konsoomti kanatti dadhabduudha nama guddoodha namni ishee dhaga'uun jiru. Guutummaa guutuutti waan balleesse hin qabu mucaa waa tokko hin jiru. Kanammoo immi kun immi warri naannoo Maganaanyaa jirtan Dirmadhaati dhimma sanaa hordofaa fi bakka bira naa qaqqaban jedha. Please warra biyya jiraniif sheerinaa godhatti naa hima amsa koo kana. Please sheerinaa godhaa warra biyya jiranitti hunda isaaniitti akka isaan naagan akka naa dirmatan akka cinaa deemaniif gara naannoo Maganaanyaatti hidhamee jira. Ayya sheerinaa godhaa galatooma. Warra biyyatti naa hima warra biyya jiran naannoo Finfinnee namni nama dhaga'uun jiru achitti. Ayya galatoomi abdii. Shamsaddiin ta'a naa gashaa maaloo Samdaddiin ta'a jira isatti naa gaggeessaa. Abbaan Oromoo meerre Jawahar Muhammad itti naa qaqqabsa amma dandee waan kanaaf haa hordofu. Fiixaa bakka sana kan jiru bari Oromoota bari afaan Oromoo dubbatu garuu nu gargaaruu hin dandeenye. Mucaan waa tokko hin balleessine bari qoy hamma amma siiniikna waazar wal gargaarra jedhu afaan Oromoo dubbatu maal balleesse nu gargaaru maal godhanii nu gargaaru. Mucaa waa tokko hin balleessine maallaqa fidi kana godhi jedhanii mucaatti mucaa waggaa 21 barataadha mana hidhaa buusanii maal biyyi seerra hin jirre. Yaa Oromoo qulqulluu taatanii Oromoo qulqullummaa dalagdanii please naa dirmadhaa. Please obboleessa koo kanaaf ammuma naa qaqqaba naannoo Maganaanyaa mana hidhaa jira. Yoo barbaadan obboleessa kiyya dhimma isaa naa hordofaa please amma dandeessanitti. Warra biyya jiranitti itti narman ammuma naa deemaa fi warri biyya jirtan Jawahar Muhammad na dhagaa jirta yoo Jawahar Muhammad seenaa jirta warri Oromoo qulqulluu taatan warri Oromoo jiraatan obboleessa kiyya ammuma naa dirmadhaa naa deemaa fi balleessaa naa hordofaa fi balleessaa tokko hin qabu mucaan. Oman ta'untee barri isaa ukkubadha mana hidhaa keessa waan galgala kana godhan hin beekani mucaa.
agarree jirra kanaan dura miila harka kutanii waan meeqa godhanii agarree jirra ramu akkamiin obsina ree akkamiin obsina ijoollee manaa fuudhanii hidhanii akkamiin obsina mee obsuu dandeenyu booyen beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko gaddee jira biyya keessatti mirgeen jiru ay chargina ken charges te usakium beli bina didi na daga jirtu ya romon callisina sherina goda warra biyya jiranit naanno maganaanya jira lakkoofsa obboleessa keenyaa sinike naannoo arseer jedhama isatti bilbilaati asirratti sinii maxxansa na hordofa imma kana mucaa kan obboleessa kiyya jala hidhanii har'a galgala waan isaan jala godhanii hin beeku sababan beeknetti sababan taanetti bilis na dirmadda oromoo dandeenya obsuu dandeenya bakka kanaaf asin bee arbiin koo kana wakaasti hanga ammatti mana hidhaa jala jirti obboloonni koo hundumtu namni isaan dhaga'uu dhibe komni sharmaynu jedhama nachi jiru oromoodha afaan oromoo dubbata takka walii galaa jedha takka maallaqa laadhaa jedha waan meeqa jedhee hanga amma saatii kanatti kaayee jira harmee koo hundaayyuu jechuudha akkamiin immoo waan hin taanetti waan hin jirreetti waan hin godhamneetti akkamitti maallaqi kaffalama yaa oromoo kana naa dirmadha waan kanas beekuu beektu imma isaa hordofaa amma naa dhaqaati warri naannoo sana jirtanii hawi to umamiti garu yoro sa yoro ulfata da bari yoro lukubati bari fitati yandan dobsum da tabe bakka ijolle da bari gana barata da wangoni demochi ta ya fanoro dubbate kana armeti ya fasobun na diba hamme wargar garra walin jirra garora mumman farsina amari fa dubbata jada harmeti yati isa gana mas insom dati ki ya sidisto har qabd gana ma kasti hanga amati jalate si mani da jala please warra biya jira share nu goda galatuma warra naanno maganaanya jirtan na dubbisa bilbila sinike na kana hordofa waan kana waan jiru harmee korra waan hundumaa hubadha ayye galatoma fayyanata sagale ko kana ummata oromo qulqullu warra biyya jiran tisherina goda galatoma njeda okay obboleessi kee mubarak said jedhama mubarak said jedham mubarak said jedhama qoy sura mubarak fit mayu ati ko tujurti obboleessi ko anwara tijira sodan ke shamsaddi shifa tijira anwar sayda tijira harmin ko akkasumas jirti so achi deemtani argachu dandeessu jechuudha immisa maalif manid akka seeneef in argama
Nargamaasi. Nargama. Nargamu kwa. Sirriitti nargama. Ayyaan biraan jiru laayitii isaa mul'atu sirriitti. Nargama sirriitti. Nargama. Kanadha. Ayyee galatoomaa fayyaa ta'a. Warri naannoo Maganaanyaa jirtan naa deemaan jedhaa galatoomaa. Sina, assalamualaikum. Akkam jirtu? Softicha nageenya jira. Sherina goda warra biyya jirani funda Sherina goda mucaa kana beektu in argama sirriitti obboleessa kiyya boochisee jedhama ni beektu boochisee in argama sirriitti mucaa gadi deemi tokkooti barataadha warra biyya jiranitti Sherina goda Shamsaddiin taa'ee jirta kottu bayi obboleessa kiyya ammuma kana asistani barbaada imma beeknetti boochisee mul'ata የታለ ፎቶሱ mul'ata Oromoo biyya jiranitti naageessisaa kana Shamsaddiin ta'a hundumti keessanii bakka jirutti amma mucaa kanaaf naa dirmadha obboleessi kiyya boochisee jedhama Shamsaddiin ta'a naagashaa achuma warri biyya jirtan hundumti keessanuu ammuma naa dirmadhaa fi imma beeknetti mucaa barataa fuudhanii mana hidhaa gashanii jiru. Achitti namni isaan agoon jiru harmee kiyya reebanii achitti warra imma biyya kana boolee jira naannoo kamidha kanidha meed lambaret mana hidhaa lambaret jedhama naannoo Maganaanyaa jira warri biyya jirtanaa dirmadhaa fi please amma dandeessa mucaa xinnoodha barataadha imma beeknetu waa tokko hin beeku fuudhanii deemanii jiru
Please ammoo naadir madda barrisa amma ukkubi seenee jira mana hidhaa keessa ukkuba qofaadha. Mucaa xinnoo lafa waatu kon balleessine waan goone mucaa barataana. Ganama jalqabanii maatiin kiyyaatti jiru namni isaan dhaga'uun jiru. Kana bakka sana kan jiru Oromoodha. Waa tokko dirmachuuf hin dandeenye maallaqa fidaa jedhu kana godhaa jedhu. Bakka umna keenya ol ta'ee jira mucaa waa tokko hin balleessine. Waa tokko waan balleessu tokko hin jiru. Please warroon biyya jirtanii Oromoo qulqulluu warri taatan Oromoo warri jiraatan Oromoof warri malaka jisnitti mun beeku garuu naadir maddaa fi obboleessa kiyyaaf please amma dandeessanitti bakka. Please share naa godhaa. Sharina goda warra biyya jirani warra naannoo boolee jiranitti warra maganaanya warra jirani warri imma kanarratti hin dandeenye hojjetan imma isaa hordofaati mucaa kan akka boonu godha please amma dandeenya harmii keenyaatti jirti obboloonni keenyaatti jiru namni isaan dhaga'uun jiru mucaa waa tokko hin beekne mucaa barataa yeroo baay'ee na waliin suurarratti arguu dandeessu Mubaarik jedhama. Sherina goda rabbiif jedhaati bakka ati konsomti kanatti dadhabduudha nama guddoodha namni ishee dhaga'uun jiru. Guutummaa guutuutti waan balleesse hin qabu mucaa waa tokko hin jiru. Kanammoo immi kun immi warri naannoo maganaanyaa jirtan naadir maddaati imma sanaa hordofaa fi bakka bira naa qaqqaban jedha. Please warra biyya jiraniif Sherina godhatti naa hima amsa koo kana. Please Sherina goda warra biyya jiranitti hunda isaaniitti akka isaan naagan akka naa dirmatan akka cinaa deemaniif gara naannoo maganaanyaatti hidhamee jira. Ayya Sherina goda galatooma warra biyyatti naa hima warra biyya jiran naannoo Finfinnee namni nama dhaga'uun jiru achitti. Ayya galatoomi abdii. Shamsaddin ta'a naaga shaamaalo Samdaddin ta'a jira isatti naaga keessa abbaan Oromoo merre Jawhar Muhammad itti naaga qabsa amma dandee waan kanaaf hordofu. Fita bakka sana kan jiru bari Oromoota bari afaan Oromoo dubbatu garuu nu gargaaruu hin dandeenye mucaan waa tokko hin balleessine bari qoy hamma masiiniik na waazar wal gargaarra jedhu afaan Oromoo dubbatu maal balleesse nu gargaaru maal godhani nu gargaaru mucaa waa tokko hin balleessine maallaqa fidi kana godhi jedhanii mucaatti mucaa waggaa 21 barataadha mana hidhaa buusanii maal biyyi seerra hin jirre yaa Oromoo qulqulluu taatanii Oromoo qulqullummaa dalagdanii please naadir maddaa please obboleessa koo kanaaf ammuma naa qaqqaba naannoo maganaanyaa mana hidhaa jira
Yorbaadan obboleessa kiyya dhimma isaanaa hordofaa please amma dandeessanitti. warra biyya jiranitti itti narman ammuma naa deemaa fi warri biyya jirtan Jawaar Mohammad na dhagaa jirta yoo Jawaar Mohammad seenaa jirta warri Oromoo qulqulluu taatan warri Oromoo jiraatani obboleessi kiyya ammuma naa dirmadha naa deemaa fi balleessaa naa hordofaa fi balleessaa tokko hin qabu mucaan. Oman ta'unte barrisa ukkubadha mana hidhaa keessa waan galgala kana godhan hin beekani mucaa. Agarree jirra kanaan dura miila harka kutanii waan meeqa godhanis agarree jirra ramu akkamiin obsina ree akkamiin obsina ijoollee manaa fuudhanii hidhanii akkamiin obsiname obsuu dandeenyu. Boyen beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko gaddee jira. Biyya keessatti mirgi hin jiru. Ay charjina kenna. Charges te usakiu mbeli mbina didi na dhagaa jirtu yaa Oromoon callisina sheerina godha warra biyya jiranitti naannoo maganaanyaa jira lakkoofsa obboleessa kiyyaas ni kenna naannoo Arseer jedhama isatti bilbilaati asirratti ni maxxansa. Na hordofaa imma kana mucaa kana obboleessa kiyya na jalaa hidhanii har'a galgala waan isaan na jalaa godhanii hin beeku sababa hin beeknetti sababa hin taanetti bilis naa dirmadha Oromoo hin dandeenya obsuu hin dandeenya bakka kanaaf as hin bee armeen koo kana wakaasti hanga ammatti mana hidhaa jala jirti obboloonni koo hundumtu namni isaan dhaga'uu dhibe. Komni sharmaynu jedhama nachi jiru Oromoodha afaan Oromoo dubbata takka walii galaa jedha takka maallaqa laadhaa jedha waan meeqa jedhee hanga amma saatii kanatti kaayee jira harmee koo hundaayyuu jechuudha. Akkamiin immoo waan hin taanetti waan hin jirreetti waan hin godhamneetti akkamitti maallaqi kaffalama. Yaa Oromoo kana naa dirmadha waan kanas beekuu beektu dhimma isaa hordofaa amma naa dhaqaati warri naannoo sana jirtani. Hawi to omamiti garu yoron sa yoro ulfata da bari yoro ulukubati bari fitati yandan dobsum da tabe bakka ijolle da bari gana barata da wangoni demochi ta ya fano rongo dubbate kana armeti ya faso bunna diba hamme wargar garra walin jirra garo Oromummaan faarsina amaarifa dubbadha jedha harmeti yaati isa ganama insomte haati kiyya 6 warra qabde ganama kaasti hanga ammatti jala teessi mana hidhaa jala
please warra biyya jiran share nu godhaa galatooma. Warra naannoo maganaanya jirtan na dubbisaa bilbila isinii kennaa qana hordofaa waan kana waan jiru harmee koorraa waan hundumaa hubadhaa. Ayye galatooma fayyaanaata sagalee koo kana uummata Oromoo qulqulluuf warra biyya jirantti sheerii naa godhaa galatoomaan jedha. Okay, obboleessi kee Mubaarik Said jedhama. Mubaarik Said jedhama. Mubaarik Said jedhama. Qoy suura Mubaarik fidi maayu. Ati ko achi jirti obboleessi koo Anwaar achi jira. Soddaan kee Shamsaddin Shufaa achi jira. Anwaar Said achi jira. Harmeen koo akkasumas jirti. So achi deemtanii argachuu dandeessu jechuudha. Dhimmi isaa maaliif mana hidhaa akka seeneef hin argama. Hin argamaasi. Hin argama. Hin argamu qoy. Sirriitti hin argama. Ayyaan biraan jiru laayitii isaa mul'atu sirriitti. Hin argama sirriitti. Hin argama. Kanadha. Ayye galatooma fayyaa ta'a. Warri naannoo maganaanya jirtan naa deemaan jedhaa galatooma.